Kanatti fufuudhaan aadaa Oromiyaa keessaatii kan kutaa biyya Arsii yeroo duula deeman Oromtichi kan ittiin sirbu barroo barrichaa'ee kan jedhu qaasii madam dardaraaf shamarran yookiin dargaggoof dubaroodhaan waliin qindaa'anii waltajjii kanarratti dhiyaatanii sirbaaf walleedhaan bareedaa yookiin miidhaginaan siniif dhiyeessu. Hayyee kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya ammallee egaa turtiin keenya itti fufeeti kan inni jiru. Egaa nutis wanta kana akka miidiyaa OGMC'tti kan nuti qopheessine lakkoofsi asirratti argaa jirtan kunis turtii isaan muuziqaa bara jalqabanii hanga irraatti egaa turtii isaan keessa taasisanidha. Wanti kun egaa isaaniif mala otoo hin ta'in egaa wanta yaadnedha kan wanta kana kan isiniif qopheessine maaltu isinitti dhaga'ame? Wanti guddaan yaadannoo isin yaaddanii waan kana qopheessitan. Osoo sangaalleen namni 10,000 miliyoonnis bahe sirni isuma kana mataan isaa waan kana yaaddanii dhugatti waan akkanaa kanallee gootan jedhee yaanne sirni kanuma guddaa xiqqaan qabu sirni osoo istaadiyeemii beekamaa Finfinnee tokko biyyi kun qabduttis namni 10,000 miliyoonaan bahe wanti guddaan maali sirnichuma kana ibsuuf baay'ina namaatii miti. Guyyaa dhaloota aartii jechuun danda'anaa fi waan kanatti yaaddanii qopheessuu keessaniif galata keessan kan Rabbi isin haa deebisu hedduun isin galatoomfadha waan biraa maaliin jedha. Ani reegaa si faana bakka kanatti hiree argadhee as dhaabachuu kootti hedduu tokkoon gammada. Dabalataanis egaa kennaa addaas siif qabna. Maaliif nama ati umurii dheeraa weelluu keessa faana turte akka kennaa lammataatti egaa akka miidiyaa OGMC'tti egaa piroodyuuseroonni keenyi keessummaa lammataa namatti baay'ee jaallatu tokkos egaa bakka kanatti akka argamu akka wal argitan egaa sagantaa kanarratti taasisanii jirra. Gaarreen dhalee waati fuudhuu dargee gaalee diinaa isaan jifannaan lammii hirriba dhoowwee hiriyaa adda raftee dagantaa jala afee miti jala facaase jabbilee Oromoo qabsatuu si badhaase. Ajaa'ib. Odoo sagalee ajaa'ibaa jettan ka sagalee lafa deebisee dhufe. Sagalee jiraatu. Hayyagaa hedduu kan miiraan namatti toludha. Haala akkasitti egaa waggoota hedduu waliin turtanii haala akkasitti wal arguu keessaniif nutis hedduu gammanneeti jirra. Anis immoo sin gidduutti argamu koof hedduun gammada. Ulfaadhaan siniin jedha barru maal si dhagaa. Waan jedhu qabu. Wanti guddaan baay'ee galatooma. Eegaa dhufeellee har'a boruu tamaan jedhu guyyaa tokko bilbilee fi biizii jiraanni biyya baqaatti gaafa dura dhufeellee hireessa argachuu hin dandeenye. Guyyaa marabbeedha namni arga. Gabii lubbuun jiru arguu kiyya duubatti immoo hiriyoota kenname kadhanne sanii yaadadha. Baga Rabbi ol nu argisiise wanti guddaa. Baga Rabbi si kaayisiise namni kun dhugatti. Hundi kennaa sirbina. Hundi kennaa sagalee qabneenna. Sagalee qofaa miti. Artistoota hangafoota irraa kaase nama waltajjii aartii seeraanii manni kun lakkoofsa qaba. Nama waltajjii aartii irra seeraan to'atee sirboo jiraate gabii edaa'uuti. Sirba aadaas ta'e nama walaloo soo barreessu sagalee isaa hin beektan baay'een keessan.
ittiin fayyadamne isa qofaa miti baay'eedha hundi keenyaayyuu nama leenjisaa sochii wayinu aadaa qofaami. Just daansii biyya kana keessatti hiree immoo isa argadhee ibsuu kiyya irratti immoo baay'een itti gammada. Gammachuu kana naa qopheessitan kana hadha isin gootan kana keessatti this is I gonna start my second life. Jireenya kiyya kaaraa akka jalqabeetti natti dhaga'ama. Jirtaatu fi Ani jira ka gaarii jira. sagalammaan kan keessuun eessa Waan jedhu. yaa shaggee mukkuu badde keessa eessa dhufee taansi argaa ji'a birraa keessa hin dhufaane. Barroos jalaa fudhadhee. Baga fudhatte kanallee fudhadhu. Kiyyumaaf keeti. Ani jarri kan waa'ee isaa yoo dubbadhu maaliif na boochise seetan waan kaleessa waliin dabarsine ijoollummaa irratti nama baay'ee nama guddaa nama kabaju nama aartii isaa amma inni na ibseemi ani immoo carraa argadhee odoon gaafatamin isa arguu kiyyaaf rabbiin galata galfadha. Maaliif waan baay'ee hojii dabarsine Qaasim Barroon walitti qabaa keenya ture, gorsaa keenya ture, obboleessa keenya. Ani sagalee masan yeroo hunda hin dhagaa maaliif itti fufuu diddanii yoo biyya alaa kana deemtanii sirba isin jalaa bada moo Qaasimii kiyya? Yaa jechuun dhaabsa isaa dhugaa Kanaadaattis yeroo baay'ee aga waggaa jaha dura dhufee deebi'ee tuujiin yeroo lama sadi caalaa na hime. Biyya isaaniitti rakkoo maali rakkoon tokko nama meeshaa muuziqaa taphatu argattu. Lammata immoo jireenya akka biyya kanaa xiqqoollee yeroo hin qabdu. Odoo biyya sana muuzishaan jiraate hin gargaaramta. Hojiin biyya sanii sa'aatii gurrarra siidhanii namni ijoollee barsiisu guddisu immoo hin dandeettu. Dhabiinsi guddaan immoo muuziqanyaa hin qabnu. Hin jiru amma bakka hin jiru muuziqanyaan tokkollee hin jiru. Rakkoon guddaan san waggaa meeqa almost waggaa gara 20 biyya baqaa sanuu wayyaa osoo xiqqoo muuzishaana Sumaalellee ta'uun arganna Keeniyatti. Biyya alaa hin jiru. Amma Torontoo jechuun deemsa xayyaaraan sa'a 4ti eriyaa anaan bakka hin jiru Kanaadaan baay'ee bal'aa. Muuzishaanni tokko oofte achi hin jira. Innuyyuu dhaabbata akka ijoollee asii aartiin addaan fagaatee jiraata. Aartistiin argatu duraanii qamariin fa'aa hojii haga tokko waan hojjetan. Achi booda tokko aartistoonni bira hin jiran lammata immoo innis akkasuma fiigee jiraata. Ani immoo naannoo hin jiru aartistiin tokko namnumti meeshaa muuziqaa taphatu. Anootti siidhaa madhu beektaa? Sirba daa'eeloon gadabii marree isaa fi shaggee bareedduu ta'an jedhu sirba sannii lamaan hedduun jaaladha. Dhugaa rabbi sirba roga qaba. Sirba dhama qaba. Gizee san jaalalli takka tuujiin fudhatee san sirba keetirraa horaabee hojjedhee baran. Jaalala. Baay'ee bareeda. Kan meejeriin kenna tokko. Hayyee galatooma alfaadha. Lamaan keessaniif gaaffii wal fakkaataadha kan isin gaafadhu. Isinirraa obbo Barroorraa jalqabuuti. Kana booda uummanni maal isinirraa haa eegu? Hojiiwwan haaraa hojjechuuf karoorfattan qabdu? Amma hojiiwwan karoorfadhe osoo hin taane kan Doomiriqaan addaa kana keessa argitee innillee hin dhufa dheeneeyne amma hojii argitee uummataatii miti gabiin maal sirraa eegaa odoo jettee wayyu. Hin ta'anis. Gabiin qofti dirqama akka kenne hojii uummataati ka gabiin akka kennu dirqama gabiillee fudhadhee isa argee immoo gammachuu kanan jedhamne umrii kiyya keessatti I don't know agataa gammadeen beekan
gammachuun kana ka caalu yeroo jalqabaati gammachuu addaa kan gammade gammachuu amma soomuun dagatamne gammachuu isa dhugaa isa seenaa nama malkaa tokko jedhattee guddattee aartii kana nama wal hordofaa guddate agabiin taati baay'ee nama asitti dhaabataa itti ati yaanne nama silaa waan baay'ee hojjetu ammallee rabbi umrii isaa dheeressu isa argachuun koo immoo guyyaa addaa kanarratti guyyaa asinanaaf ganna 42 tan ganna gabiin immoo ganna 46 ta'a gaafa ana wisoo kana eegadu na durse ijoollee ta'eeti gabii daa'ima ta'e ta'usoo ana zuwaay dursiteene achirra gaafa ani immoo wisoo ko ana dhufu inni hawwisoo kutaa jira hafa hawwisoo kutaa dhufu moo inni bakka guddaa jira ijoollee beeki baay'ee fast aartii keessatti kanaaf baay'een gammadaa isa argee immoo waadaa sobaa otoo hin taane isa wajjiinis hojii bareedaa tokko hojjanna amma sitti deebi'ee immoo haga sagaleen kun xiqqoo qillisuu haga inni dhama fixatu hin hojjedha kan jedhu waadaan an seenullee abdiin hin qabus gabii arginaan immoo sagaleen baay'ee qarameeyyuu isa wajji walta jirra guyyaa tokko immoo yoo dhufne I don't know jaalala I think dirqamatti yeroo dhiyootti waltajjii yoo hiree qabaatee inni na fayyame sirba biraa otoo hin taane sirba isa wajjin sirbamuu waltajjii saaquu barbaada. Kanumaan Galatooma. Gara keessanitti saadee bu'uuti asitti waamicha keenya kabajanii argamu keessaniif egaa hedduun isin galateeffadha. Asuma irratti asitti argamu keessaniif barroos ta'ee arguu keessanii fi kana booda immoo uummanni maal isinirraa haa eegu asumaan dhaamsa gabaabduu. Ani dhugaa dubbachuuf nuti gammannee hin beeknu artistoonni durii gammachuun addanatti dhagahame guddaadha. Namni hin duune immoo wal arga. Wanti guddaan barroo gisee inni asii deemu sanis baay'ee keessi kiyya hin beekaa inni dhama olii hin qabna waan ta'eef baay'een itti qaamchaaf itti tolamuu itti toluu didamuu gisee inni keenya jiru innan hordofa. Garuu booddee rabbi galanni haa ga'uudha sadarkaa kana ga'uun isaa natti tola gammachuu guddaa qaba jechuudha. Kan hojjetu bar gaddineetii miti waan gammanneef bo'aa jirra. Uummanni maal sirraa eeguu qaba kan jedhu uummanni waan baay'ee nurraa eega. Wanni hojjennee harkaa qabnu waan baay'eedha. Garuu yeroo ammaa kana keessatti wanti nuti hojjechuu qabnu hedduu kan durii caalaa keessattuu amma baga inni dhufe malee dhaloota qaruu irratti baay'ee nu hafa. Sirbummaanuu amma sirbamaa jiru kun keessattuu gara sirba arsii as deebitti sirbi arsii dura hafe. Amma jijjiiramaa jira aadaan sun. Faayatu jira. Faayi sun sirriitti godhamaa jiru. Jijjiiramaa jira. Wanni kaabaalloon ati beektu sun yoom takka uffatame. Amma sanirratti isaa wajji taanee dhama duraan jiru san deebisuun barbaada. Tokko. Lammaffaa dhaloonni immoo dhalootaaf waa kennu waa dabarsuu barbaada. Kanaan alatti anaaf inni waltajjii irratti argine sirboota baay'ee mimmiidhagan sirboota amma uummanni hin dhageenye sirboonni akka waan moofanii gataman ka akka jaalalaa faa jira ka akka shaggee bareedduu barroo irra deebine dhalootaaf odoo hojjenne nuti dhalootaaf waa tokko magaazina taanee darbina jedheetiin yaada. Kanaaf namni kun gara aartiitti deebi'ee dhaloota qaree nuti ufiifii miti dhaloota dhufuuf waa tokko akka inni dabarsu barbaada. Kanaaf qaasuu kiyya argachuudhaaf baay'ee gammade. Akkuma siin jedhe sana ati haga isin deemtan aartii nu jalaa bade nullee. Maaliif badee? Hiriyyaan yoo si biraa deeme nothing. Eenyu wajji mari'ata. Hayyee hedduu galatoomaa ulfaadha. Xumura irratti yaadaaf dhaamsa hafe jettan yoo jiraate naaf kaasaati.
dhaamsin an dhaamu gabii waan baay'ee dubbate waan sirni gadaa immoo fa'uun gatamu gaafa akkas jennu Oromummaallee moofa eeggatama jechuuf deemna. Sirboonni aadaa kun dhuga ka irraanfataman ka sirbamanillee akkuma inni jedhe bittinnaa'uun artistoonni duraan waan kanarratti muuxannoo qabanii addaafee gabiin eeganu biraa deemne hin mukaa'ee maaliif anama biyya kana dhufee artistoota hedduu akka nama afaan waliin beeyne ta'e akka itti sirbamullee naan galu yoo ka isaa taate immoo naa gala namni ol dhagaya maaliif aartii kana argitee osoo lubbuun jirrutti dhiisuun akkuma jedhe inni adda ta'e adda immoo namni jiru waa godhuu hin danda'u humni jira rakkinni jireenyaa jira kana wal irkifnee jabaannee dhaabbata miidiyaa kana wajjiinis waltajjii qophii isaa akka mataa isaa danda'e akka afeertanii asirra yaada isaa ibsatu abdiin qaba kanaafi baay'een gammadaa waan dandeenyu wajjannaa saba keenyaaf isa umriin jirru wal gargaarree jedha kanuman jedha galatoon. Haye ulfaadhaa hedduu galatoomaa isin jedha hammarree darbaa jiraadhaa umurii dheeraa nuuf qabaadhaa isin jenna ulfaadhaa. Haye kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation turtiin hanga maatii taasisne egaa kana fakkaata ture. Egaa artist Gabii Ida'oofaa nagaa yeroo biraatti egaa bal'inaan egaa bu'aa ba'ii artii isaan keessa dabartanii fi haala amma isaan irra jiranitti immoo egaa sagantaa biraatiin kan deebinee wal arginu. Gamanumaan sagantaan har'aaf qabadhee kana fakkaata yeroo biraatti deebinee wal argina nagaatti naaf tura. Jaalala jaalala Kana kabees kan mucayyoo magaalaa eessumatti argee ija tantee ilaalaa jaalala wayoo bareechee inni sagalee gaafa dhawichi jiraatee ammas.